dorgommii Premier League England kaleessa dorgomameen taphattoonni Liverpool kan Manchester City dirree keessatti fajachanii mo'atan. Akkuma taphni eegaleen itti deddeebi'anii iddoo ittisaa City muddaa kan turan taphattoonni Liverpool daqiiqaa 12ffaa irratti walii Cody Gakpoon galcheen dursuu isaanii eegalan. Gama hundaanuu caalmaa taphaa kan gonfatan taphattoonni Liverpool boqonnaa booda immoo daqiiqaa 78ffaa irratti rukuttaa adabbiidhumaa Mo Salaan galcheen bakkichi akka eegalametti osoo hin taane salphateetuma injifannoo Liverpooliin goolabame. Manchester Cityn taphoota Premier League arfan walitti aansees mo'atameera. Taphoota ja'an darban irratti dhiirri isaanii suutuma suutaan gadi bu'aa kan deeme. Taphattoonni Manchester City kaleessaa garuu ijibbaataaf falmatu jedhamanii eegamanillee ofuma isaaniiyyuu ijibbaataniiru. Deeggartoonni balaafamoon Liverpool yeroo jalqabaatiif boruu ganama ni ari'amta jedhanii Guardiolaatti sirbaniiru, itti dhaadataniiru. Kanaaf Joseph Pep Guardiolaan ilkaaniin soba kolfaa keessoo isaatti gadoo qabachuudhaan waggoota isaa 6 ol qabee itti lakkaa'eera. Waggoottan 7 keessatti ana abbaa waancaa 6 jechuusaa mallattoo qubaatiin isaanitti agarsiiseera. Leenjisaan Liverpool tapha kana booda Cityn iddoo kufe kanatti nafu gaaf tokko ni ka'a jedhaniiru. Guardiolaan ammoo Liverpool mo'achuudhaaf mala ture, kanaaf baga gammaddan jechuuniin barbaada jedheera. Gadaan isaa dhumuudhaaf fiixeerra waan ga'e kan fakkaatu Joseph Pep Guardiolaan taphoota ja'an walitti aansee taphatee osoo hin mo'atiin itti fufeera. Liverpool kaleessa mo'achuu isaatiin garaagarummaa qabxii Arsenaalii fi Chelsea faana qabu gara 9tti guddifateera. Manchester City wajjin immoo garaagarummaa qabxii 11ti. Taphoota kanneen birootiin Ruben Amorim kaleessa injifannoo jalqabaa Premier League England gonfateera. United gooliiwwan 2-2 Joshua fi Rashford galchaniin 4-0 Everton mo'ate. Barana ga'umsa gaariirra kan jiru Andre Onanaan Liverpool itti aansee karra eegaa cimaa gammaatti galchiin baay'een ittiin galle ta'eera. Bara kana Premier League Englandiin jabana teenaa goolii tokko qofaa kan galchan Rashford fi Joshuaan Amorim jalatti walitti taphoota 2 irratti goolii 5 galchaniiru. Stamford Bridge irratti Aston Villa kan simatan cuquliisonni London gooliiwwan 3 Nicholas Jackson, Enzo Fernandez fi Cole Palmer galchaniin goolii 3-0 mo'ataniiru. Cole Palmer taphataa Chelsea yeroo gabaabaatti goolii hedduu galche jedhamuudhaan seenaa irratti galmaa'eera. Palmer erga bara darbee gara Chelseaatti dhufee kan kaleessaa dabalatee goolii 30 galchuusaati. Sanbata darbee gara dirree West Hamitti malee kan morkate Arsenal West Ham lafa hanqisuudhaan goolii 5 akka bokkaatti roobseera. Gabriel Magalhaes, Trossard, Odegaard, Havertz fi Sakaan taphattoota goolii 5 Arsenal galchaniidha. Arsenal taphoota 2 walitti aansee dirree isaatiin ala taphate irratti gooliiwwan 10 galchuusaati. Premier League England kun borus itti fufee kan taphatamu yoo ta'u morkiin roobii Arsenaalii fi Manchester United iddoo guddaa argateera. Taphoota biroo boru taphatamaniin Ipswich Crystal Palace yoo simatu, West Ham immoo gara Leicester Citytti malee Ruud van Nistelrooyin morkata. Roobii ammoo Arsenal dirree isaa irratti Manchester United yoo simatu, Cityn Nottingham Forest keessummeessa. Chelsea ammoo Southampton wajjin yoo taphatu, Liverpool gara James Parkitti malee Newcastle waliin taphata. Gara La Liga Spainitti yoo ceenu immoo jila hundeeffama isaa kabajachaa kan jiru Barcelonaan mo'atamuudhaan miira gammachuu jilichaa of jalaa yoo fashaleessu, Real Madrid fi Atletico Madrid ammoo morkattoota isaanii mo'achuudhaan milkaa'ani. Serie A Italiitiin immoo AC Milan fi Napoliin injifannoo yoo galmeeffatan, Inter Milan fi Juventus ammoo morkattoota isaanii waliin qixa bahaniiru. Bundesliga Jarmaniin morkiin masaanota lamaanii kan Borussia Dortmund fi Bayern Munich goolii 1-1 qixaan xumurameera. Chaampiyooniin Bundesliga Jarmanii yeroo Bayer Leverkusen ammoo Union Berlin mo'ateera. Taphoota La Ligaa 2 darban mo'achuu kan dadhabe Barcelonaan sanbatas osoo hin eegamin tapha sadaffaasaa La Liga Spainiin mo'atameera. Daqiiqaawwan hedduuf Las Palmasiin durfamaa kan ture Barcelonaan boodarra goolii ajaa'ibaa Rafiniyaan galcheen qixxaatullee
Las Palmas boodarra goolii dabalataa galchuudhaan imala waancaa Baarseloonaa dura dhaabbateera. Goolii tokkitti Baarseloonaa mo'atamuu jalaa hin baafne kan galche Rafiinihaan tapha booda waa'ee goolii kootii osoo hin taane waa'ee mo'atamuu keenya hedduu na yaaddessa jechuudhaan ammatti wanti nuti fooyyessuu qabnu danuudha jedhe. Baarseloonaan taphoota laaligaa darban irraa qabxii 11 argachuu osoo qabu tokkitti qofa argateera. Haala kanaanis garaagarummaa qabxiin inni Real Madrid waliin qabu gara tokkotti gadi siqeera. Baarseloonaan tapha kana booda ijasaa gara Ingilaanditti ergee Mo Salah irra buufateera. Barana turtiin inni Liverpool waliin qabu kan dhumu Salaan bara dhufutti kilabii haaraa faana jireenya haaraa eegaluu barbaada. Iddoon koo bara dhufu eessa akka ta'e hin beeku kan jedhu Salaan ammatti garuu callisee taphachuun kubbaa miilaa jaaladhuun bashannanuun barbaada. Kan ammoo raawwachaan jira jedhe. Numayyuu Salaan taphni isaa kaleessa City Anfield irratti isa dhumaa kooti jedheera. Baarsaanis kanuma hubate fakkaata. Siif bakka qabna kilabii guddicha addunyaatti kootu jechuudhaaf qophaa'aa jiraachuusaa ibseera. Salaan barana gooliiwwan 13 galchuudhaan 11 immoo mijeessee kenneera. Santiago Bernabeu irratti Hetafe kan simate Real Madrid ammoo gooliiwwan 2 Jude Bellingham fi Kylian Mbappé galchaniin galchii 2-0dhaan mo'ateera. Carlo Ancelottiin tapha kana booda Mbappeen isin beektan deebi'aa jira jedhan. Gara dirree Valladoliditti kan malee morkate Atletico Madrid ammoo goolii 5-0 mo'atee deebi'e. Barana taphoota hundarratti gooliiwwan 10 kan galche taphataan Manchester City duraanii Julian Alvarez kaleessas goolii 1 galcheera. Lenglet, De Paul, Griezmann fi Solotiin taphattoota goolii afan kan Atletico Madrid galchaniira. Taphoota kanneen biraatiin Real Sociedad, Real Betis, Athletic Club, Rayo Vallecano goolii wal fakkaatu 2-1 yoo mo'atan Villarreal immoo Girona waliin 1-1 qixa baheera. La Liga Spain kana Barcelonaan qabxii 34 yoo dursu taphni tokko kan hafuuf Real Madrid ammoo qabxii 33 sadarkaa lammaffaadha. Atleticoon immoo qabxii 32 sadarkaa sadaffaadha. Gara Serie A Itaaliitti yoo ceenu ammoo gara dirree Torinotti kan imale Napoliin goolii tokkichaan Maktoomin galcheen injifateera. Gara dirree Fiorentinaatti kan imale Inter Milan ammoo goolii malee qixa bahuudhaan yoo deebi'u Juventus ammoo Lecce faana goolii 1-1 qixa bahe. Taphoota birootiin Parmaan 3-1 Lazio yoo injifatu Bolognaanis 3-0dhaan Venezia mo'ateera. Morkiin Udinizee fi Genoa ammoo mo'annaa Udinizeetiin goolii 2-0dhaan xumurameera. Serie A Napoliin qabxii 32 yoo dursu Atalanta, Inter Milan, Fiorentina fi Lazio ammoo qabxii 28 wal qixa qabaachuudhaan garaagarummaa gooliitiin wal caalanii sadarkaa lammaffaadhaa hanga shanaffaa qabataniiru. Bundesliga Jarmaniin ammoo hawwii guddaadhaan eegamaa kan ture murtiin Borussia Dortmund fi Bayern Munich Signal Iduna Park irratti qixaan xumurameera. Hanga daqiiqaa 84ffaatti goolii Gittens Dortmundiif galcheen durfamaa kan ture Bayern Munich daqiiqaa 85ffaa irratti goolii Jamal Musialaan galcheen taphichi 1-1 qixaan xumurameera. Bakki kanarratti Harry Kane miidhama salphaa keessummeesseera. Gara Union Berlinitti kan imale Bayer Leverkusen ammoo goolii 2-1 mo'achuudhaan yoo deebi'u San Pauliin immoo Holstein 3-1 mo'ate. Augsburgis akkanuma bochuun goolii 1-0dhaan mo'ateera. Morkiin Wolfsburgii fi Leipzig ammoo mo'annaa Wolfsburgiin goolii 5-1 xumurameera. Dirree isaarratti Borussia Mönchengladbach kan simate Freiburg ammoo goolii 3-1 mo'ateera. Bundesliga Jarman kana Bayern Munich qabxii 30 dursaa jira. Frankfurt 26, Bayer Leverkusen ammoo 23 sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa qabataniiru.